Obboleettiin keenya kun maqaan isiidhaan Roozii Nuuruu jedhamti. Dhalattuu magaalaa Jimmaati. Dirqama osoo hin qabamuuni. Oh my God. Nama guba dhugaa Rabbi, I don't know. Namti gaafatan hin jiru. Gaafan baabaan qofa baabbaa'ee nambu. Finfinnee jiraattiin harmeen isee erga irraa haramtee booda magaalaa Jimmaa adaadaa isii biratti guddatte qormaata jireenyaa dheeraa booda gara biyya Ambaallee imalte yeroo koronaati waan ta'eef niitii gara biyya Joordaanitti isii geessite sanii wajjin walii galuu dadhabanii magaalaa Finfinneetti as deebitee bunaa fi qursii hojjette jireenya isii Finfinnee keessa jiraachaa turte. Obboleettiin koo iyyummaa kootti qaanofti. Sigilee otoo hin du'eeyyuu waan boossu natti fakkaatu hin qaanofti. Boy, oh my God, osoo hin dadhabee dhugaa. Rooziin maamiloonni isiidhaa baay'een silxootaa fi guraageedha. Ta'us garuu gurbaan Ashannaa fi jedhamu tokko isii biratti nyaata deddeebi'ee nyaatam. Boodarra garuu hiriyyaan Ashannaa fi Kiyyaa jedhamu Roozii akka gaa'ela ijaartee jirtu gaafate. Rooziin dhimma gaa'elaa ittillee hin yaadu jettee deebisteef. Dhumarra garuu Ashannaafiin nyaata si ajajachuufi kanaaf jecha bilbila kee barbaannee bilbila kee nu kanni jechuudhaan isii gaafatam. Isinis bilbila isii kanniteef galgala irratti bilbila isaa biloog gooteem boodarra ammas deddeebi'eetuma dawwalam deddeebi'eetuma dhufam mana kanattis inuma kunuunsitiim maamila waan ta'eef ni kabajiim inni garuu ammoo deddeebi'eetuma isii dubbisa yeroo isiin gara manaa galtu halkanillee karaatti eeguu jalqabeem dhugumatti gurbaan kun deddeebi'ee isii dubbisuun isii yaaddeessinaan boodarra waamteem ani Jimmaa akkanattiin dhufee sababa akkanaatiin hin Finfinnee jiram biyya namaa deemuuf hin piroosas irra jira jaalala ittillee yaaduu hin jalqabneem takka dhimma jaalalaa keessa seenuun barbaanne ani qormaata hedduun na qunname asiin duraasiim kanaaf waa tokkollee hin dhaqqabu jettee isatti dubbatteem innis inni darbeeram isaasii boodaan waliin haasofna ni jennaan ani amantaan koo muslima maatiin kiyya garuu obboleeyyan kiyya ortodoksiidha ani maatii haadha kootu na guddise waan ta'eef muslima ta'een guddadde kanaaf beenxee ta'uun barbaadu ati pirootestaantiidha akkamitti walitti heerumuu dandeenya jaalalli jidduu keenya akkamitti jennaan amma maal yaaduun jammaree gaafa miixuun na qabu eenyu na keessaa sigilee xumuraan bassaadha iddoo biraatti da'uu hin danda'u achi qofatti hin ta'a. An daa'ima koof hin gadda abbaa gaarii irraa dhalachuu dhabuu isaatiif nan guddifadha gadi jechuudha. Namti gaafatan hin jiru. Gaafan baabaan qofa baabbaa'ee nan bu'a. Kan darbe bakka. Anaatu muslima ta'a jechuudhaan ayyaana ciidaa Arafaadhaa dirree ciidaa furii irratti ummata muslimaa fuula dura shaadaa qabatuun abbaa Rooziitti himuudhaan ergasii boodani kaanis hidhameem Rooziidhaa wajjin jiraachuu jalqaban. Akkuma jiraachuu jalqabanii maamiloota Rooziin duraa waliin hojjetaa turte mara doorsisuu fi sodaachisuu jalqabeem. Maamiloonni Rooziidhaa Roozii baqachuu jalqaban. Roozii maamiloonni isii baqachuun kun bitaa tahaatuma itti dhufeem waan nama dhibuum haadhaa fi abbaan Ashannaafiidhaam Rooziidhaas ni eebbisuum dhadhaa fi bassoo akaayii wallaggarraa ni erganiif Ashannaafiin ammoo Rooziidhaan hanga maskaramitti hin ulfooftu taanaan si dhiisee deema jechuun itti dubbateem gara wallaggaa maatii Ashannaafii bira deemuudhaaf yaadanis sababa rakkoo nageenyaatiin hin mijanneef jidduma kanatti Rooziin xiqqoo dhukkubnaan hospitaala deemteem hospitaalli ulfa ji'a tokkoof guyyaa 10 ta'uu isitti himeem akkuma ulfiisiidhaa dabalaa dhufeen Ashannaafiin Roozii tanallee madditti dhiisuudhaan mucattii wallaggaa kan miidiyaa hawaasaa irra beekamtu waliin hariira uumeem Rooziidhaan ammoo namni biyya keenya gaa'ilaaf hin ta'u jettiin mucattiin Ashannaafii wajjin zooraa ooltu kun ulfi Roozii ji'a yeroo ga'u mana farshoos deemuu jalqabe Ashannaafiin amantiin koo hin ayyamu farsoo maaf dhugda jettee Roozii yeroo gaafattu ani mana farshootii miti chaarchiiwuniin deema jedheen Ashannaafiin durumaa'uu gaa'ila qabaachuu fi haadhaa fi abbaan isaa ammoo gaa'ila isaa kana qabaachuu isaa isii dhoksaa jiraachuu ganaa dhagahuuf teesse Rooziin
Rooziin ashannaafiin gaa'ela ijaaree daa'imallee akka qabu niitiin isaa ammoo Dubaay akka jirtu hin dhageenye turte. Durumaanuu qarshiin inni ashannaafiin Finfinneetti ittiin bashannanaa jiru kan jaartii isaa isii Dubaay jirtu saniiti. Hiriyaan ashannaafii tokko anuu intala muslimaa beenteetti jijjiireen fuudhe atis gara amantii keetti jijjiiri jedhee mana farsootti itti himnaan machaa'ee dhufee akkam jedheen seetu Rooziidhaan Roozii ati boru chaarchinaa wajjin hin deemtu taanaan ani si dhiiseen deema jedheen. Isiinis deemtu ni deemta malee kaleessaati gara koo islaama taatee dhufte ani har'a gara kee kiristaana ta'ee deemna taanaan boru garam deemna jettee diddeem. Guyyaa tokko dhiqatee uffatee bareedee jiram ashannaafiin jechuudha. Eessa deemte jettee Roozii yeroo gaafattu hojii wayii ilaala jedheen. Birrii 2000 kan bunarraa argatte hodhu akkaawuntii irra naaf galchi jetteetti kennite. Innis irraa fuudhee deeme. Isiin bakka hojii jirti. Yeroo san Rooziin manatti hin galle turte. Galgala yeroo mana galtu manni isii duwwaadha. Qalabatii gaabii maggaarrajaa uffanni tokko nafne qumsaaxinii fi siree qofa malee meeshaa tokko manatti osoo nambisiin fudhatee gale. Obboleessa isaa Abdii kan jedhamutu jira kan Somaalee jiru. Isarratti dawwallaan inuma inni akkam jedheen seetu Rooziidhaan birrii 40,000 kan ofuma isaatii puuliin bitadhu jedhee isii irratti ergee fi isiin ashannaafiif kennite ashannaafiin puuliidhaan bitate naaf kennitu malee maallaqa san jechuudha yoo maallaqa naaf hin kennine siin hiisisa jedheen. Ashannaafiin ammoo puulicha gurguratee deeme gara biyya isaatti. Obboleessi isaa Galaanaan ammoo yeroo tokko dubbii wayiitti dubbatee ture. Wanni san dhiyaataa jira ashannaafi maali qophaa'aa hin jirtu jedheen. Wanni inni jedhee gaafa sanitti dubbate sun haadha mana isaa Dubaay santu gara biyyaa dhufaa jira jechuu booda kana Rooziidhaaf galuuf deemam. Dhugumatti maatiin isaadhaa kan Wallaggaa jiraatanis Roozii irratti bilbilanii magaalaa Finfinneessitu beekaa ilma keenya eessatti dhabamsiiftee si gaafanna jedhanii Roozii doorsisuu jalqabanii jiran. Boodarra kanuma jidduutti ulfiisii ji'a 8 gahee hospitaala Xuqur Ambassaatti ergamtee hospitaalli Xuqur Ambassaalleen isii tajaajiluu jalqaban. Rakkoo kana hunda sababni hin danda'eef abbaa siin qabu jetti haadha siin qabu akkasuma obboleettii siin qabu obboleettiin koo ka jirtu hiyyummaa kootti qaanofti jetti Rooziin saniif rakkoo hunda baadhadhee dirqamumaatu akkan obsu na taasise jetti. Ulfiisii osuma deemuu sababa cinqiin sammuu isii guuteef ji'a 10 takka seenee jiram. Rooziin miixuun gaafa na qabe akkamiin ta'u ta'a jettee yaaduu jalqabdeem. Boodarra ciniinsuu yoo ga'u warri mana kireessee fi namoonni ollaa hundi dhufuudhaan akkam taane jedhanii waywaatuu jalqaban. Ijoolleen Aamboo ka duraan isii wajjin wal dubbisanii hin beekne ollaa isaanii kan kireeffatanii jiraatan tokko dhufanii wal dubbisanii sagalee isiidhaa dhageenyaan hospitaala Xuqur Ambassaa konkolaataadhaan fuudhanii geessanii guyyuma san ni deesse. Ashannaafiin guyyaa san bilbilee intala Roozii bira jirtu tokko mucaan kiyya na fakkaata jedheen. Isiinis qubni miillaatu si fakkaata jennaan akkas taatu gaariidha jedheen. Rakkachuu dandeessi qarshii galchiif jettee mucattiin boodarra guyyaa 6ffaa irratti intala ollaa isaanii irratti bilbilee silkii Rooziitti geessi jechuudhaan Roozii dubbisam. Daa'ima kee qofa gargaari jechuudhaan Rooziin isitti dubbatte. Innis birrii 5,000 ergeef saniin deemtee mucaadhaaf dhaqna qabdee fi sana booda obboleettiin isii yeroo ciniisuutu hin dhufin amma bira dhufuuf deemti. Roozii waan wahii tokko argitee ni jirta jechuudhaan gaafate. Onlaayina hin seenne yoo onlaayina seentee jirta taate suuraa haadha mana isaatii fi ashannaafiidhaan si argisiisaa jetteen. Dhugumatti koomentiiwwan achi jala kannamanii fi daa'ima inni qabuu fi haadha mana isaa akka Dubaay san suuraatti argisiifti lakkee argeen jira jechuudhaan Rooziinis deebistiifi. Kanuma jidduu koomentii irra dheeyxee daa'ima isiitii fi suuraa isiidhaatii fi ashannaafiidhaa akkasuma yeroo gaa'ela godhatanii kana Rooziinis koomentii irra laxxafte. Namoonni baay'een isii arrabsan. Haati mana isaa kan Dubaay saniis isii arrabsuu jalqabde. Argitee erga haati mana isaadhaa isii arrabsuu jalqabdee booda obboleettii haadha mana isaa irra dawwaltee akkaataa inni itti fuudhee fi akkaataa keessa darban hundatti himte. Isiinis obboleettiin haadha mana isaa sun jireenyumatu kana ta'e isiin Dubaay deemtee laffaatiin inni asii maallaqa isii itti taphatam siis fuudhee isitti taphatam jiruutu akkana nu godhe nuti dubartoonni biyya hambaa deemnus kunoo akkana taanam hiree keenyatu kana ta'e maal goona jechuudhaan Rooziidhatti dubbatti. Jiruun akkana mangoone hin qabdu waan ta'eef
roozii asii itti taphatee daa'imarra dhiisee deemeera. Isii Dubaay immoo maallaqa isii dafqa isii nyaataa jiram. Akkanatti hiree shamarranii fi dubartootaatti dhiironni tokko tokko ni taphatu jechuudha. Amma rooziinis asii ilma deessee ilma isii nama guddisuuf dhabdee rakkataa jirti. Isiin achii maallaqa isii ergitee maallaqa kanaan inni Finfinneetti bashannanaa jira. Ergasii boodallee dawwaleefii ture. Erga dawwaleefii boodam suuraa san mucattiin adaadaa kooti malee haadha mana kiyyaa miti kan Dubaay sun jechuudhaan waakkachuu jalqabe. Sana booda rooziin naafis hin dawwaliin jettee bilbila isaatis irratti cuftee achirratti gargar bahanii wanni na yaaddeessu jette rooziin yeroo mucaan kiyya abbaa jedhu nan bo'am daa'imni kiyya abbaa gaarii irraa dhalachuu dhabuutiin gadda jechuudhaan boo'icha isiitiin dubbii isiidhaa goolabdeem. Egaa mee hiree jireenyaa akkanaa kanaan maal jettu isiniin jennam.